ummani muslimaa iddoo hundatti godinaan osoo addan bahin aanaan osoo addan bahiniin ilaalcha siyaasaa tokko malee boondii laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah tokko nu gochuu keessaniif Allahu akbar. Gammanumaan barattoota keenya hunda bakka bu'ee hirmaattonni keenya sadarkaan jettan xiqqaa haala hamma guddaatti galata keessan jazaakumullahu khairan jenneera. Gammanumaan gama barattoota bakka bu'ee wanta dubbachuu barbaadu tarii barattootnis maaliif dhimmi kun maaltu isaan kakaasaraa tasgabbii kan nowwaaru maalii wanta jedhu tokko qofa isin tuquudhaaf tarii wanti tokko ta'uun dura akkuma beekamu itu dursee pireer problemii wayii yookiin koozii wayii osoo hin ta'in itti yaadamee wanti hin godhamin wayii ta'ee hin jiru waan ta'eef tokko kan barbaadnu dhimmi jalqabuma irratti barattoota bakka bu'oota isinitti himuu barbaadu barattootni qaama nageenyaa godina kana majlisa dabalatee hawaasa dhimma kana qofatti kennee qaamolee kana qofatti kennee dhimma kana bakkaan nu gahaa'u yookiin dhimma kana dhibba qorattanii nu qulqulleessitu kan jedhurraa amantaa akka hin qabne isinitti himu. Inni kunis maaliifi kan jedhu qaba. Kaleessa dheengaddaa nuyi barattoonni daa'imni jechuudha. At maximum ijoollee umurii 18 qofa. Carraa barnootaa deeramee godina garaagaraa irraatii kan walitti qabamnee dhufnee as geenyee gaafa as dhufnu barnootaaf sammuu qopheeffannee dhufnee jechuudha. Sammuun keenya ilaalcha poolitikaa isa dhiibbaa cuucaa amantaa hacuucaa jiruu fi quuqama jiru irraatii takkaa tasgabboofnee mooraa kana keessatti jechuudha. Takkaa guyyaa tokkollee barnoota keenyaaf iddoo kennine isa kaayyoo samaatii keenya kana baanee dhufnee isa borii keenya karoora samuu qabnu sanaa milkeessuudhaan akka hojjenneerra yoo jedhe nan sosiisu. Kanaaf 2014 gaafa dhufneerraa kaanee jechuudha. Gaafa dhufnee mooraa kana seennu akkuma beektan uummata muslimaatiif eega shahaadataniiti salaanni akka dirqama ta'e beekamaadha. Kana asii ol dubbachuu kuuf miti. Salaanni waajibaa sun illee hamma hin salaattanuu sadarkaa jedhamutti turre. Gaafa jalqaba dhufnee mooraa kana seennu salaata waqtii shananii salaata jamii tokko uummata muslimaa irratti dirqama ta'e salaatuudhaaf illee nu salaachisuuf hayyamamaan turre jechuudha. Daarektoroota dabalatee qaamnoleen manneen barnootaa kanaa hundi isaanii. Isa kana sochii barattoonni godhaniin ijoolleen barnoota isaanii isa bakka bu'anii dhufan amaanaa maatii fudhatanii dhufan kaayyoo borii isaanii isa kan hawaasa isaanii sana dagachiisee rakkoon jiru kun tarii namni kamuyyuu amantaa isaatii cokkonamu akkamitti isa boriitti yaada akkamitti rakkoo siyaasaa rakkoo ikonoomii furuudhaaf yaalla jalqaba amantaa keenya bakka qabsiisuu qabnaa isa jedhu barattoonni hundi dhiiraa shamarran barnoota isaanii dhiisanii kaayyoo isa qabatanii dhufan dhiisanii jechuudha. Qabsoo amantaa keessa kan ture. Isa kana isinis tarii hawaasa dabalatee qaamoleen garaagaraa yeroo ta'iin beekamaan tokko kilaaimaaksii isteejii irra ga'e wayii wanti dhaga'amaa ture ni jira. Sanaan dabalatee bara 2014 gara dhumaarra ijoolleen xumurarra hiriira ba'anii turan. Hiriira ba'an sanaanii gaafiin gaafatamaa ture ituu hiriiran bahin durayyuu jechuudha. Mirgi salaata waqtii shananii mooraa kana keessatti salaatuun nuuf hayyamamu jalqaba. Itti aansee salaata jummaa torbee barattootni kuni akkuma uummanni muslimaa godina kana godinaalee mana barumsaa kana jala jiran hunda uummanni muslimaa Itoophiyaa fi addunyaa salaata dirqama ta'e kana iddoo tokkotti walitti qabamee salaatu nutullee salaatu qabna. Mirgi kun nu kabajamuu qaba. Barnoota keenyaafis amantaa keenyaafis mootummaan qaamni bulchiinsaa hundi bakka kennuu qaba. Walqixxummaan amantaa beezikaali mana barumsaarraa ka'ee kabajamuu qaba. Isa jedhu tokko gaafii kana qofaaf osoo dirga nama sinaas amantaa nama tokkoon tuqin isa kana qofaaf qabsaa'amaa ture. Tarii manni barumsaa ijoollee selektiif godhanii fidanii rakkoo keessan isiniif mariisifnaa akkana godhamaara maal gaafennu walumaa galatti wanti nu godhaa turre hundi isaayyuu gurri kennamuufii hin dandeenye jechuudha. Sana booda ijoolleen dhimmi kun gaafa itti jabaatee hacuuccaan ukkaamsaan kun itti cimee jedhu xumurarra gaafa hiriira ba'an qaama majlisaa qaamni nageenyaa bulchooti godinaa dabalatee siluma gaafa rakkoon neqee fuutee iddoo isteejii olaanaa ga'e qofaa jechuudha kan dhufamu. Gaafa sana ni dhufanii wanti jariinuu godhan wanti qabatamatti kana jennu hin jiru. Rakkoo isa kaleessa dheengadda ture osoo furmaata qabatamaa ifaatti kana jedhamu tokko irra nuun gahin jechuudha. Isa sana dabarsanii hiriira bahuun keenya sun barattoota keenya keessaa barattoota 3 nu jalaa ariisise. Kunis manni barumsaa barataa fedhii barnootaa qofaaf dhufee
siyaasaa fi dhimmoota biraa irratti xaxee jechuudha. Jalqaba kana yoo jedhu mana barumsaa qofa tokko irratti godhe osoo hin taane qaamni jiru hundi fedhii barataa mirga isaa amantaa isaa kabachiisee barnoota isaa akka amantuuf baratuuf hayyamamaa waan hin taaneef barataan keenya nu jalaa ari'amee jechuudha. Isa sana barattoonni qofaa isaanii ijoolleen daa'imni wal gurmeessanii hanga sadarkaa naannoo Oromiyaatti hanga darbeellee hanga federaalaatti ofii isaanii qofaa of danda'anii ijoollee bakka buusanii deemsisanii falmisiisaa turanii falmii yeroo dheeraa booda barattoonni sun waggaa tokkoof eega barnoota isaanii irraa duubatti hafaniiti nuu deebi'e. Rakkoon sun achi qofatti nafna. Eegana as keessatti illee akka salaatu nuun hayyamne gabbaanii hawaasa wajjiniin akka salaata dirqama isa ibin isa guyyaatti shaniitii miti torbee keessa guyyaa tokko illee nu hayyamuudhaaf hayyamamaa fi qophaa'aa hin turre. Sana booda ituu ta'uu yeroo booda sadarkaa masjiida ijaarrachuu irra geenye masjiida kana ijaarrachuudhaaf jechuudha. Jalqaba ijoolleen aduu keessatti anfii sana irratti simintoo irratti dhakaa irratti salaata jummaa otoo asiin dorsifamanuu otoo asiin gidirfamanii mooraa keessatti salaatuun hin danda'amu. Salaataaf hin dhufne barachuudhaaf dhuftanii manni kuni mana barnootaati malee mana amantaa miti yoo jedhamu amantaa keessan gaggeeffata barachuun hin danda'amu waan jedheef barattoonni immoo lakkii boriillee siyaasni biyya kana nu ilaallata ikonoomikaali biyyi kun dubbata fuuliseellee nu ilaallata amantaadhaan illee walqixxummaan sabummaa kan amantaa jirullee numatu kabachiisa waan ta'eef isa kana immoo har'a sadarkaa barataatti ofii keenyaati gochaan agarsiisaa achi gahuu qabna miira jedhuun barnoota isaanii irraallee of kennanii jechuudha. Dhakaa irratti salaata taraawiha amma bara darbe jechuudha ramadaana dheengada darbe duraatti dukkana guyyaa jiru rooba keessa qorra keessa dhaabattee ijoolleen salaataa turte. Achi qabsoo kana hunda booda masjiida ijaarrachuudha gahamee jechuudha. Masjiida kana ijaarrachuudhaaf qabsoo godhe nuyi rabbitu beekaa isa kana tarii isinis qaamoleen bakka jirtanii nu dhiphataa turte sadarkaa irratti illee ta'uu maallaqaan nu deeggaraa turtan hunda keessanii iyyuu rabbiin jetaa keessana kaffalu jira hin beektu eegaa achi keenya jenne immoo jechuudha. Rakkoon kun walxaxaadha. Warri godina kanaa gaafa dhufan godinni keenya godina nageenyaan beekamtu godina tasgabbooftu waardiyyaa nageenyaa karuma qofa kan nutti lallabamu guyyaa hundayyuu yeroo dhufan. Garuu waardiyyaa nageenyaa ta'uu jira eegaa suufne boqannee walqixxummaan amantaa mooraa kana keessatti nu kabajamee illee wanta guddaa miti barnoota keenya barachuu hin dandeenye. Barataan keenya ajandaa siyaasaa irraatii darbee barnoota isaa irra taa'ee qayyabatee ijoolleen aadaa dubbisuu horattee ijoolleen ija Oromiyaatti jedhamtu kun bor biyya bakka buuti jedhamtullee akka qophaa'aniif wanti irratti nu hojjetu tokkollee hin jiru. Bara darbee 2016 PDF'n tokko maqaa ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam isaaniin hangafee amantaa hunda kan amantaa keenya kan ilaallatu hunda kan xiqqeessu itti yaadamee ta'e jedhamee qopheeffamee qindeeffamee firamee barataa gidduutti racaa'a. Inni sun sa'aatii kamirra sa'aatii barataan qormaataaf qophaa'u qormaata faayinaalaa jala gahee moodelaa jiru barataan kan dorgomu akkuma beekanu as qofa miti bultiin addaa 7-8 jira naannolee biroo keessa sana faana dorgomna. Examina sana faana dorgomu. Sa'aatii sanatti ta'e jedhamee barataa musliimaa kun achiin ga'in boruu siyaasa biyya kanaa keessatti musliimni qoodan fudhatiin. Dinagdee biyya kanaa ceesisuu keessatti musliimni qoodan fudhatiin. Amantaa isaa hacuuccaa jara jaarraadhaaf ture kana borullee bakka bu'ee hin kabachiifatinii qaama jedhu itti yaadamee qindeeffamee yeroo ijoolleen itti silaa qormaataaf qophaa'anii gita isaanii iddoo biraa jiran faana dorgomuudhaaf dandeettii isaanii agarsiifatanitti fidamee saayikooloojikaalii ijoollee irratti gadhiifame inni kun. Gaafa sanaan rispoondiin qaamolee bulchiinsaa godinarraa fi karaa majlisaa jiran maal ture? Warri qaama nageenyaa gaafa dhufanii akkuma nama isinitti mul'isee godina waardiyyaa nageenyaati godina tasgabbooftuudha waan hundaan beekamtu fakkeenya kana qofatu nutti kaafama. Gaafa dhufan rakkoo keenya sanaaf maaltu nuun jedhamaa ture? Barattoonni tarii hin tasgabbooftan yoo ta'e rakkoo kaaftu yoo ta'e nuyi birgeedii meeqa qabna isin miti shanee meeqallee kan jilbeeffachiifte qabna kanaaf gama sanaan sodaa qabnu akkas jedhanii barataatti dhaadatu. Barataan itti dhaadatamu kunneen barataa musliimaa kan amantaa isaa tuqamee kan mirgi isaa sarbame kan walqixxummaan isaa kabajamee fi hin jirre achi as deebi'amee qaamni nurratti alaa qindeessee dhufu sana horii nageenyaa fi bulchiinsa bakka bu'anii jiran rispoondiin jedhanii nuuf laatan isa kana. Nuyi ituu umurii daa'imummaa fi dargaggummaa irra jiru. Ituu beekumsaa fi hawaasummaa muuxannoo tokkollee kan hin qabaatin ijoolleen tasgabbaa'anii
ijoolleen dhagaa tokko darbatanii nageenya tokko hin faanin. Ijoollee amantaa biraa amantaa faallaa nu keessa ta'anii wanta sana ijoollee keenyatti dabarsanii jedhan sanatti ituu arrabaan ijoollee waa tokko hin jedhin rispoondiin kun nu laatamuun gahaadha, feeriidha hin jettu kan. Inni kun gamanumaan nu beekamu qabu. Rispoondii jarri nuuf laatan kan achi ishii haa ta'uu jette. Dhimma keessanii akkana iddoo tokkotti furamuun hin danda'amu. Kanaaf maaltu godhama? Barattoota keessa selektiivli namoota ta'e filannaa dhimma kana amma dhumaatti duuka deemee qoratee dhagahee iftoomina bifa qabuun iddoo iddootti sadarkaan erga kan isin beeksisaa deemu ijoollee bakka nu buusaa jira. Tolee jennee ijoollee bakka buusan. Ijoollee bakka nu buunee kaayyoon nu bakka buuneef kana yoo ta'u maaltu irratti godhama asii achi ba'anii jalqaba irratti intala dookumentii sana mucaan amantaa biraa itti dabarsee fuudhanii situ dookumentii kana ijoollee biraatiif tiraanisfer godhee dhimmi kun akka babal'atu godhee ijoollee walitti buusee. Eenyudha kun barattuu muslimaa kan amantaan si arrabsamaaru kan nabiyyiin si hordoftu sallallahu alaihi wasallam arrabsamaaru kan barattoota barnootaan qophaa'anii duraa ka'ee cuuccaan amantaa mooraa kana dhufan takkaarraa boqan irratti achi qaamni nageenyaa warri bakka bu'e walqixxummaa amantaa kan siyaasaa rakkoo biyyi kun qabdu furu nuufillee bakka bu'ee rakkoo nageenyaa har'a nu mudatu kan siyaasaa har'a nu mudatu kana nuu furuudhaa jedhee kan nu utubu akkas jedhee barattuu keenya doorsisee intalli asii baatee sodaachifamtee boortifamtee jechuudha. Hamma nutuun bakka dhimma kana dhiisee ofii kootii argitamee itti lubbuu dhabee jettee barattuun nuyi dhimma sana duuka deemnee hamma dhumaatti nuuf hordoftuu jennee achi deemamtee burjaajeffamtee doorsifamtee akkasitti dhimma keenya nuuf hordoftu kan jenne akkasitti itti nuuf fudhatu yookiin akkasitti nurraa fudhatanii jechuudha. Gamanaan kana nu ilaalla. Akka amiiraatti kan nu bakka buusnee ergine gaafa dhaqu qorataa yakkaa bakka barataan kun argamutti iftoomina wanti kun haa qoratamu. Bira haa ga'u jennee kan nu bakka buusne deebi'ee maaltu ture maaltu raawwataa ture hojii akkam ture maal isatu raawwatama samasitti kennee jechuudha. Inni suni hangam akka qaamni nageenyaa kun illee dhimma kana qabatee hatattamaan fala barbaadudha. Fala murtoo beeksisaa barsiisaadha. Boriilee rakkoo kun akka itti fufneef godhamu kennuudhaaf hangam akka dudduubatti qollifatu kan agarsiisudha jechuudha. Kanarraa shakkii qabnaa? Isa kana. Achi barattoonni dookumentii kana fidanii ijoollee gidduu facaasan maal godhamu yeroodhaaf fuudhamanii asii baafamanii geeffamanii waajjira poolisii qabsiisaman akkuma inni edda eerame kun akkuma har'a jedhamu kanaa jechuudha. Eega eeramanii booda gaafa jalqabaa manni barumsaa barnootaa hunda irratti bira iddoo biraatti illee akka deeman ijoolleen kun hin barannee isa jedhuudhaan ture. Garuu yeroo booda torban lama waan akkasii kan hin caalee achi tursiifamanii akkuma beektan qaallinu bakka buufanii dhimmicha amma dhumaatti nuuf hordofuu jennee akka kanaan rispoondiin itti laatamaa ture waan ta'eef yeroo booda bakka jaritti gadhiifamanii beennu ijoolleen sun illee amma deemanii iddoo biraatti barataa jiru kan nu dhageenye. Dhimma biraatiif ari'atamanii ofii isaatiin manni barumsaa rakkoo isa duraan qabu isa siyaasaan jiru isa ijoolleen durii kaatee barnootaaf qophaa'aa taatee barnoota sirnaan qayyabachaa har'a hin geenye sana rakkoo koosii sanaan dhufee barattoota amantaa ta'eeffatanii yookiin maqaa amantaatiin ijoollee gidduutti jeequmsa uuman jedhamee ijoollee barattoota kamtu ari'ama ijoollee musliimaatu deebi'ee ari'atama. Rakkoo biraatii ari'atamee warri kun rakkoo amantaa qabu rakkoo kanaa qabu jedhamee ijoollee keenyatti deebifamee murteeffamu. Kun murtoo hagaatii jamaa. Rakkoo jechuudha. Akka kanatti ifaajii kana hunda keessa darbitee barattoonni qarshii ispiriisiidhaaf saabuna qalamaaf maatiin erguuf irraa walitti corattee masjiida kana hamma humna isiitti wayi waan ta'e jechuudha. Utuu asii gamanaan barnootaan dorgomtu gamanaan warra biyya jiran musliimota iddoo biraa jiran obboloota keenya deeggarsa gaafata. Ijoolleen aduu keessa deemtee kookkoonii gurgurataa masjiida irra naannofti. Kadhattuu taatee jechuudha diinii rabbiitiif amantaa kana as keessatti gadi dhaabna isa jedhuutiif gaafasiin hamma humna isee masjiida kana ijaarrattu akkuma isin argitan akkuma uummanni bal'aan argu dhufee bara kun masjiidni keenya sadarkaa kanarraan gahannee ijoolleen amma yoo naa ijaarsi isaan xumuranii asirraan geenye jalaa qabsiisa. Ammas taanaan qaama kana raawwatee tarii namticha qabameera jedhamu kana
nuyi barattoonni nu qaama dhimmi ilaallatu yookiin dhimma kana sirriitti caala muuxannoo qabu. Sakatta'uu miti meeshuu bira geenye akka inni kibriitii lamaan itti qabsiisee achi ijoollee jalqaba irratti birmannaa dhufan dubartoota dabalatee maal ishee gootaa jedhee ari'atee deemsisee biyyuu hin qabna kana kaamera keenyaa wayii bakka bu'ee Allahu Akbar! Allahu Akbar! Namni hasiina keenya nu jalaa dhufeen bakkee guyyaa jirtu halkan miti dukkana keessa miti itti yaadameeti dhufee astaayee sisaaraa dhugaa ture eeganaatti jalaa keessa buusee kibiriitii qabsiisee masjida keenya beenziliitti kafameetu akka mul'atu. Tarii cidiidhaan kubate yoo jedhe cidiin jiru kubatee har'aatti tokko garuu cidii bira darbee itti naanna'ee gadaasaa gubee masjida sanaaf qaama gubee yoo baasuuf nu qorachuu nu qabu kana waan saamina keenyaa yookiin kan inni salaama hojii guddaa ta'e isa kana nuti bira geenyu. Isa kana alatti isa kana nuti bira himatee inni dhugaadhaan qabameera. Ejaasitti qaamni kun ilaalan caala muuxannoo qabu immoo eessa gahee maal wanti haaraan kan argame maaltu jira. Ammas immoo akkuma sagalee sadeen gaafa rakkoon argame sana namni tokko qofti qabamee tokkoon sana qofaan akka hin bahamne ammoo kun hojii duubee jiru mootummaatti bira gahamee beekamaadha. Namni kun ofii isaatiin kan godhe miti ta'e jedhamee itti yaadamee qindeeffamee akkuma simbeetan dookumentiin bara darbe gadhiifamee yeroo ijoolleen moodela qabanii yeroo qormaatan. Ammallee guyyaan irraa akka Oromiyaatti guyyaa moodelaa ture. Ammallee itti yaadamee yeroo qormaataa kana keessa godhamuun isaa waan namni dhuunfaa qaamni bulchiinsaa qaamni nageenyaa bakka bu'ummaadhaan nama qabame tokkitti sirriitti kan nu barbaadu. Rakkoon har'a mul'ataa dhufu har'a qofa miti kan ta'e kaleessa ta'e galas erga as dhufneeti walumaa waan argaa jirru waan itti fufee jirudha waan ta'eef rakkoon kun adabbiin barsiisaa ta'e kan barattoota dabalatee hawaasa amantaa isaatiin quuqamee iddoo iddoodhaan wal gatee as jiru kana tasgabbeessuu danda'u iftoomina qabu nama tokko sana otoo hin taane qaama rakkoo amantaa islaamaa fi uummata muslimaa irratti bulii ta'ee tajaajila kan akka barataan barnoota sana duubatti hafu shoora baha daaru kan akka hawaasni walitti bu'u godhaafana hanga dhumaatti akka itti deemanii nu qoratan iftoominaan bakka irra gahame akka nu beeksifamu hawaasa fuulduratti akka waadaan nu galamuun jedhama. Gaafa jennu immoo lafarraa harkifachuu tokko malee barataan moodela silaa guyyaa har'aa fudhannu dhimma kanaaf qabamnee jiru. Dafee barataan akka miira keessaa ba'ee ijoolleen daafii akka barnootatti deebiin. Hawaasni muslimaa iddoo iddoodhaan itti birmatee jiru kun akka tasgabbaa'ee galee hawaasa naannoo isaanii tasgabbeessuuf daftanii yeroo dhihoo keessatti akka qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kana akka xumura argatu bifa iftoomina qabu jalqabaa hamma dhumaatti hojiin duuba jiru qaamni wal ta'ee ta'ee jedhee gocha kana raawwate hanga dhumaatti nu qoratamee ifaan nu mirkaneessuun jedha. Gama barataatiin immoo wanta jechuu barbaadu qaamni dhimmi ilaallatu ammas fuulduratti majlisarraa qaama barataarraa akka sabara darbee sana ijoolleen keessaa fuudhanii achi bahanii ka'anii ituu burjaajessii tokko malee iftoomina hanga dhumaatti barattoota duuka deemanii dhimmicha nu daawwatanii bifa iftoomina qabuun qorannoon hundi fuuldura jiraatti nu godhamee ijoollee biraan nu gahaa jalqabaa hamma xumuraatti akka nu adeemamu jenna. Barattoonni immoo kana dhageessanii ergaa amiirri keenya nutti himaa sheekonni keenya hangafoonni abbootiin haadholii keenya kan hundayyuu dhageenyee amaanaan nu har'a nurka jiru amaanaa dhuunfaa keenyaa miti kan maatii kan hawaasaa kan rakkoo amantaa. Gaafa masgiida jaarru furmaata qaba. Gaafa masgiidni gubatus islaamummaan furmaata qaba. Takbiir. Amantii duniyaa irratti fala beeku. Amantii qabriitti furmaata beeku. Amantii dirree qiyaamaatti furmaata beeku. Amantii dhaqaaf gala beeku. Amantii rakkoo bal'ina keessatti furmaata kaa'u qabnaanii bati takbiir. Kun maaragiidha. Kanaaf kallattiin itti aanu ulamoonni keenya wanni nu qabannu
islaamummaadhaaf qalbii cabne erga ta'e wal dhaggeeffanna. Ittaan silee kan nu goonu masgiida ni ijaarra warri jette harka kee. Akkamitti masgiida ijaarra? Akkatti masgiidni gubate ijaaramu ulamaa islaamaa beeka ilmi isaa takbiir. Wal dura deemne wal dhageenye waliin hoogganamne masgiida kaleessa bakka kanatti dhokkeef cidhiin galgala gubate. Har'a inshallah biidhinillahi alkariim fooqii istaandaardii kana eeggatetti jijjiirra takbiir. Garuu masgiida ijaaruu waa lama sadii barbaada. Innamaa ya'muru masaajida Allah. Namni masgiida ijaaru nama rabbiif guyyaa akiraatti amane jedhe rabbi quraanaan. Jalqaba ani ibsin masgiida ijaaruuf qalbii keenya bannee qabeenya keenyatti murteessinee beekumsa keenyatti murteessinee iimaana keenya irra gad dhaabbannee masgiida islaamaa isa kana qofa miti isa filisteemiitti rakkataa jirru ni ijaarra irra deebine takbiir. Kanaaf ummanni keenya wal dhageenye yoo jenne masgiidni tarii isa har'a gubate qofatu hin taane diinni kan biraa gufuuf karoorsuu danda'a. Kanaaf ulamoonni keenya gara kanatti kottaa Sheekh Mahammad Nuur Sheekh Awwal koreewwan jirtanu gara kanatti kottaati buusitti agallu warri jettan eeme rakkoon keenya ni baha. Ka masgiida gube gariin to'atameera kana beni to'atama hanga dhumaatti si waliin dhaabbanna hanga rakkoon keenya abbaa argatutti si waliin dhaabbanna warri jettan takbiir. Umura irratti ergaan sinii dabarsu kallattii xumuraa nu keeyannu yaa rabbi nu nassari aduwwii keenya rabbi haa qabu amiin aduwwii keenya rabbi haa qabu kadhokate rabbi haa qabu. Yaada ni fudhanna ummata akkamitti yaada fudhanna nannaa badaa sinis onnaa battu rakkanne barataa bultii addaa isin mana keessan turtanii inni halkanii guyyaa sitti dhibbata barataa kanaa wajjin waggaa sadii afur cingame waan ta'eef dhaggeeffanna warri jettan takbiir. Allahu akbar. Barattoota bultii addaa bedeleraa barataa Abdul Jabbaar Allahu akbar. Allahu akbar. Daboobaan dhufne miti ergaa jiraan dhaggeeffannaa takbiir. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.